Bulchiinsonni naannoo Amaaraa bakkeewwan naannoo Tigraay wajjiniin wal dhabanitti waraana booda ijaaraman hanga xumura baatii waxabajjiitti akka diigaman walii galamuu aangaan Tigraay himan. Pireezidantii ittaanaa bulchiinsa yeroo Tigraay kata'an Jeneraal Taaddasaa Warradaa guyyoota lamaan darban hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa ilaalchisuudhaan bulchiinsi yeroo Tigraay qondaaltota raayyaa ittisaa fi aangawoota federaalaa wajjiniin marii taasisee hordofee ibsa har'a kennaniin. Akka qondaala kanaatti aanotee Tsallamtee fi Kibba Tigraay jedhaman hanga caamsaa 30tti akka diigaman waliigalameera. Akkasumas bulchiinsota lixa Tigraay kan humnoonni Amaaraa Walqaayitii fi Xagadee jedhanii waamanitti hundaan immoo hanga xumura waxabajjiitti akka diigaman ibsan. Dhimma waliigalamuu ibsame kanarratti gama mootummaa federaalaatiin waanti ammatti jedhameen jiru. Haa ta'u malee kanaan dura bakkeewwan naannoleen lamaan itti wal dhaban humnoonni federaalaa akka to'atanii fi referendamiin akka gaggeeffamu ibsee ture. Akka Jeneraal Taaddasaan jedhanitti kanneen yeroo waraanaa bakkeewwan kana dhaqanii qubatan akka gadhiisan taasifame bakka isaa kanneen achiitii gara Tigraayitti baqatan bakkatti ni deebi'u. ተመዛባላይ ዝምለሰሉ ምቹ ኩነታት ምፍጣር ከጸጥታ አንፃር ምቹ ኩነታት kanneen qeerraa buqqa'an akka bakkatti deebi'an dhimma nageenyaa mirkanaa'uu qaba. Kana gochuuf ammoo meeshaa hiikkachiisuu fi bulchiinsonni ijaaraman diigamuu qabu. Kanneen kana dura buqqa'an deebi'anii bakka qubatan qopheessuun ni barbaachisa. Sababni isaas bakki isaanii qabameera. Kuni akkamiin raawwata kan jedhu irratti waliigalteen raawwatameera. Namoonni haaraa waraana booda qubatan bakka dhufanitti deebi'uu qabu. Erga kuni hundi raawwachuun isaa mirkanaa'ee booda kanneen buqqa'anii Tigraay keessa qubatanii turan bakka buqqa'anitti deebi'u. Bulchiinsi gandaa hanga aanaa ga'us ni hundeeffama. Humni keenyas bakka saniitii ni ba'a. Ni baasnas. Nuti yeroo kana goonu isaan ammoo kanneen achitti qubatan akka baasuu qaban waliigalleera. Jeneraal Taaddasaan bakkeewwan hidhattoonni isaanii biraa akka ba'an himan kam akka ta'an ifatti neerre. Bakkeewwan naannolee lamaan wal dhaban kana yeroo waraana kaaba Itoophiyaa humnoonni Amaaraa to'atanii turan. Naannoon Amaaraa aangawoonni TPLF waggoota 30 dura yeroo aangoo qabatan bakkeewwan kanarraa dhalattoota Amaaraa godaansuu himatam. Torban muraasaan dura naannoon Amaaraa hidhattoonni Tigraay weerara irratti raawwatan jechuudhaan himatee ture. Ergasii kan BBC'n gaafataman pireezidantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waakkachuun isaanii ni yaadatama. Qondaaltonni naannoo Amaaraa lama walga'iidhaa osoo deebi'aa jiranii aleellaa irratti raawwatameen ajjeefaman. Kanneen ajjeefaman keessaa tokko bulchaa aanaa Laastaa kan godina Walloo Kaabaatti argamuuti. Kan biraa immoo itti gaafatamaa waajjira fayyaanichaa akka ta'e BBC'n odeeffateera. Ajjeechaan kun guyyaa kaleessaa kan raawwatame yoo ta'u, ajjeechaa kanaafis qaamolee hidhatantu himatame. Erga naannoo Amaaraatti humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa eegalee ajjeechaan qondaaltotaa irra deddeebiidhaan dhaga'amaa jira. Firaa'ol Balaay dabaltee isinitti himte. Bulchaan aanichaa ajjeefaman obbo Geetaachoo Mallisee jedhamu. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanichaa immoo obbo Miiliyoon Afoorqiidha. Kunneen haleellaa irratti raawwatameen kibxata kaleessaa ajjeefamuu maddeen afurirra BBC'n mirkaneeffateera. Qondaaltonni mootummaa kunneen dhukaasni kan irratti baname magaalaa guddoo kaaba Walloo Waldiyaatti walgahii xumuranii otoo isaan deebi'aa jiranii akka ta'e bulchaa aanichaaf dhiyeenya maddi qaban tokko BBC'tti himaniiru. Haleellaan kun magaalaa guddoo Laastaa kan taate Laalibalaa dhiyootti raawwatamuu kan himan maddi kun qondaaltota biroo fi hoogganooti magaalaa Laalibalaa waliin imala irra turuu isaaniis himaniiru. Qondaaltota mootummaan alatti namni dhuunfaa biraan tokko ajjeefamuu fi kaan immoo madaa'us eeraniiru. Maddeen lama biroo ammoo yoo xiqqaate namoonni lama haleellaa raawwatameen madaa'aniiru jedhan. Yeroo haleellaan raawwatu waliin kan turan qondaaltonni mootummaa biroo isa gara magaalaa Laalibalaa imalaa turan dhiisanii gara duubaatti deebi'uun magaalaa Kuulmask jedhamtu buluu maddeen himaniiru. Namni dhuunfaa caasaa aanichaa keessa hojjetanii fi maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan ajjeechaa qondaaltota kanaa mirkaneessaniiru. Guyyaa har'aa gamoo waajjiraaleen aanichaa argaman irratti itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanichaa lubbuun isaanii darbuu waraqaan ibsa gaddaa maxxanfame arguu isaanii dabaluun dubbatan. Jiraataan magaalaa Laalibalaa gama isaaniin galgala mana bulchaa aanichaatti boo'ichi ture. Ammallee jiraattonni gara mana boo'ichaa adeemaa jiru jechuun duuti bulchaa aanichaa jiraattota magaalaa guddoo aanatti Laalibalaatti dhagahamu himaniiru. Sirni awwaalchaa bulchaa aanaa Laastaa obbo Geetahuun naannoo iddoo haleellaan irratti raawwate bakka dhaloota isaanii magaalaa Gannat Maariyaam jedhamtutti akka raawwatu maddeen BBC'tti himaniiru. Sirni awwaalchaa itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanichaa obbo Miiliyoon ammoo magaaluma Laalibalaa keessatti akka raawwatu kan himan maddi caasaa aanichaa keessaa hojjetan reeffi hamma magaala galutti eegamaa jirus dubbataniiru. Boodarraa jiraataan magaalattii reeffi gara magaalaa galuu ibsan. Maddeen BBC'n dubbise lama haleellaan kun eenyuun akka raawwate himuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Maddeen bulchiinsa aanichaaf dhiyoo ta'an gama isaaniin bulchaan aanichaa obbo Geetaachoon kanaan dura
akeekkachiisi akka itti ergamaa turee fi miseensi maatii jalaa butamee akka ture himuun haleellaa kan raawwate warra faannoodhaa jedhaniiru. BBC'n bulchiinsa aanichaa fi kantiibaa magaalaa Laalibalaa irraa odeeffannoo argachuuf irra deddeebiin yaalus hin milkoofne. Ajjechaa irra deddeebiin raawwatuuf hidhattooti faannoo ni himatamu. Mootummaan Itoophiyaa murtee gamtaan Awurooppaa dhimma lammiilee Itoophiyaa irratti tibbana dabarseen akka yaadda'u ibse. Jalqaba torban kanaa manni maree gamtaa Awurooppaa lammiileen Itoophiyaa akka tajaajila viizaa hin arganneef dhorkaa irra kaa'uu beeksisee ture. Kanaafis sababni mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa eeyyama jireenyaa otoo hin argatiin biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa keessa yeroo dheeraa turan deebisee fudhachuudhaaf tumsi taasise xiqqaa waan ta'eef jechuun komateera. Dhimma kanarratti deebii kan kenne Beeljiyeem Biraasilitti imbaasiin Itoophiyaa gamtaan Awurooppaa murtoo kana keessa deebi'ee akka ilaalu gaafateera. Ammayyuu taana dabalee isinitti hima. Itoophiyaan gamtaa Awurooppaaf deebisteen mufii ibsite. Imbaasiin Itoophiyaa teessoo isaa Biraasils taasisee dhimma kanarratti ibsa baaseen murtee yeroof lammiilee Itoophiyaa viizaa dhorkuuf dabarseen ejjennoo Itoophiyaa ibseera. Murteen kun wayita qaamoleen lameen lammiilee Itoophiyaa hayyama jireenyaa malee biyyoota miseensa gamtichaa ta'an keessa jiraatan haala kabaja sirnaa fi nageenya qabuun deebisuuf walitti dhiyaatanii hojjetaa jiranitti dhaga'amee jedhe. Imbaasichi murteen kun kanneen hayyama malee jiraachaa jiran biyyatti deebisuu fi deebisanii ijaarurratti walii tumsuun hojii hojjetamaa jiru ilaalcha keessa hin galchine jedheera. Kun ibsa gamtaan Awurooppaa wiixata baasee fi mootummaa Itoophiyaa komataa tureen wal darba. Gamtaan Awurooppaa deeggarsi mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa isa eeyyamameefin ol Awurooppaa turan deebisee fudhachuuf taasisaa jiru gahaa miti jechuun ibsee ture. Akkaataa murtee gamtaa Awurooppaatti lammiileen Itoophiyaa paaspoortii dippiloomatii qaban kaffaltii malee viizaa argataa turanis amma booda tajaajilli bilisaa kun irraa dhaabbata. Tajaajila viizaa kennuu kana dura guyyoota 15 keessatti xumuramu amma gara guyyoota 45tti akka dheeratu murteessu hime. Murteen gamtaa Awurooppaa kun yeroof kan murtaa'edha. Hanga yoomii akka turus hin ibsamne. Gaattee torban xumuraa ayyaana du'aa ka'u yookiin immoo Faasikaa jedhamee beekamutti hawaasni Oromoo durii eegalee mulluu affeela. Mulluun kun bakkeewwan garaa garaatti maqaa garaa garaas qaba. Cadaddarii, Bulgaanii, Gulbaanii akkasumas maqaa kanneen biraas itti waamamu ni qaba. Mulluun kun mulluu yeroo kaan affeelamurraa addadha. Mulluu kana sababoota adda addaa ni taasisu keessaa haala itti qophaa'udha. Lubni Ortodoksii mana Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa kanaan dura BBC'n dubbise jechi Gulbaanii jedhu afaan Israa'el akka ta'etti shakkamaa jedhan. Guyyaa nyaatamu irrattis haala garaa garaatu jira. Kanneen dabaree seenanii wixataa hanga jimaataa dabareedhaan qopheessanis ni jiru. Aadde Loomituu Hundarraa godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu jiraatu. Guyyaa har'aa buna danfisanii osoo mulluu kana nyaatanii ammayyuu ittaanaa bilbilaan dubbiseera. Buna jirraa mulluu nyaachaa jirraa. Ina mulluun kun boqqolloon taffatamee boqqolloo irraa, qamadiin taffatamee qamadii irraa, baaqilaan kaakkamee filaantitti dabalamee kanarraa hojjetama gaa mulluun kun. Tole baaqilaan wal faana nama moo qofa qofaatti qophaa'a? Qofaattis kan hojjetu jira walittis kan dabalee hojjetu hin jira. Baaqilaa fi qofaatti boqqolloo fi qamadii qofaatti kan affeelamu jira. Manuma hundaa affeelamaa mulluun kun? Yeroo hunda affeelamu ayyaana waggaatti malee. Maal jettanii waamtu sin mulluu kana? Koottaa buna dhugaa jenneeti waamnaa yeroo sana buna kana mulluu qopheessite buna danfisnee daabboo toshineeti waamna. Manuma nama hundaa qophaa'a moo addatti bakkatti qophaa'uu qaba kun? Hundumatu karaa buufatee olii ilaallala nama hunda ollaa hundatu affeelee daabboo toshee homa godheetuma wal waamne buna singunnaa daabboo sin nyaannaa mulluu sin nyaanna ayyaanuma Faasikaa kanatti qophaa'a. Mulluun alattuu amma maal jettanii waamtu mulluu kana? Kana gari inni immoo gaafa gimbooti ledataa amusriisa maqaacha aandi qanii inni biidatti qophaa'u malee inni kun manumatti qopheeffame. Kanaan alatti immoo dhiironni ayyaana faa jala adamoo faa dhaqu durru akkasii moo akkam? Irri sin dhufaa hin nyaataa. Buna hin dhugaa. Waluma keessa innoo addaan hin baanu too. Waluma keessa? Waluma keessa addaan hin baanu. Tole gama kaan immoo warri dhiiraas immoo adamoo faa dhaquumi? Adamoo dhaquun gaanii kanatti gaafa sana dar kanatti adamoo dhaqaniiti. Wanta ajjeesaniif daniif booyyee kanas quruphee kanas hunda kana bosonu soo argatan. Amma jiraare kun hafeera fakkaataami? Anis hin beeku gaa duratti akkas amma booda nasgalee ani hin beeku malee. Naannoo Amaaraa ta'uudhaan tajaajilaa turan aangoo gadhiisan qondaalli Abbeen Obbo Xaahir Mahammad waggaa 2 walakkaa ol hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii naannichaa ta'uudhaan tajaajilaa turan. Sababii gadhiisaniif BBC'n gaafatee sababa dhuunfaan akka ta'e himan. Bakka isaanis miseensa dhaaba Abiin biraa buufamaniiru. Muudamni kun yeroo dhaaba Abiin keessa garaagarteen jiru dhagahame. Firaa ol balaay gabaasa dabalataa qabdi. Miseensa dhaaba mormituu ta'uun aangawaa mootummaa ta'anii dalaguun waan fakkaatu
obbo Xaahir hin dubbanne. Haa ta'u malee aangoo gadhiisuuf ji'a 6 dura gaafatu isaanii himaniiru. Haala naannicha keessa jiru jedhaniin hordofee hooggansi naannichaa ko'oomuu isaan gaaffiin isaanii dafee deebii hin argatiin akka ture himaniiru. Obbo Xaahir sababa maatii fi dhuunfaan aangoo gadhiisuu isaanii BBCtti dubbatan. Marii aangoota naannichaa waliin taasisaniin namni isaan bakka bu'u miseensa paartii isaanii ta'uu akka qabu walii galuun bakka isaanii buufamuu dubbataniiru. Aangawaan dhaaba dhimma saba Amaaraaf qabsaa'u keessaa bakka obbo Xaahir buufaman obbo Malkaamuu Tsaggaayee jedhamu. Filannoo biyyaalessaa waggoota 3 dura taasifameen dhaabbilee hirmaatanii fi naannoo fi federaalatti barcuma argatan keessaa tokko ABNdha. Karoorri siyaasaa dhaaba kanaa fi paartii biyya bulchuu paartii badhaadhinaa gargari. Mootummaa ilaalcha dhaaba isaanirraa adda ta'e qabu keessa dalaguun darbees tajaajiluun akkamiin akka ilaalan BBC'n isaan gaafateera. Nuti kan hojii fudhannee hojjennu paartiirraa osoo hin taane mootummaarraati. Akka paartiitti badhaadhina waliin garaagarummaa yaadaa qabna. Kana yaada keessa galchuun kan dalagaa jirru. Garuu akka mootummaatti waliin dalaguun sagantaa fi imaammata paartii waliin waan walitti bu'uun qabu. Mootummaa filatame waan ta'eef mootummaan kun immoo imaammata ittiin hoogganamuu qaba. Isa raawwachiisuuf ammoo akka qaama kamuu imaammaticha hojiirra oolchu tokkotti hojjenna malee wanti adda ta'e hin jiru. Filannoo darbeen bakkeewwan morkiin jabaa taasifame keessaa tokko naannoo Amaaraadha. Bulchiinsi ministeera muummee Abiy namoota siyaasaa filannoo keessa hirmaatan akkasumas hirmaachuu fedhanii hin hirmaanne haala kana dura hin baramneen aangootti muudeera. Miseensota paartii mormituu 3 sadarkaa federaalaatti ministeera ta'uun muudaman keessaa tokko ABNdha. Haa ta'u malee yeroo ammaa dhaaba ABN keessa garaagarteen jira. ABN bakka bu'uun miseensa paarlaamaa kan ta'an obbo Kiristiyaan Taaddala hidhaa jiru. Himannaan shororkeessummaas irratti banameera. Naannoon Amaaraa hundee sochii siyaasaa isaanii ta'e keessa rakkoon nageenyaa jira. Haala kana keessatti waamicha kana fudhachuun dhaaba keessan irratti dhiibbaa hin qabu gaaffii jedhuuf obbo Malkaamuun deebii kennaniiru. Dhiibbaa ni qabaata. Haalli amma turee fi yeroos turee tokkodha jechaan jiru. Inumaa haalli nageenyaa amma jiru